waaqa haajet isa kadhannaa kunoo gooftaa keenya inni nu haa dhaga'u irra nu haa aasu dhugaa nu haa godhu dhugaan teenya haa taatu akkana ni jedhe rabbi haajet. Sirni gadaa uummata Oromoof aadaa isaa dilbiif kallattii daandii seenaa isaaf agarsiistuudha. Uma waaqa haajet isa kadhannaa kunoo gooftaa keenya inni nu haa dhaga'u irra nu haa aasu dhugaa nu haa godhu dhugaan teenya haa taatu akkana ni jedhe rabbi haajet lafti haajet biyya biyya nagaa Gadaan keessoon isaa icciitii gadi fagoo fi bal'aa kan hammatedha. Damee seenaa wal duraa duuba dhalootaa agarsiisudha. Kanaaf hayyoonni tokko tokko seenaan Oromoo sirna gadaan hin hammatamne kamuu guutuu kan hin taanee fi akka qaama lafee hin qabneetti ilaalama kan jedhaniif. Aadaan waliin jireenya Oromoo jiruuf jireenyi isaa hundi sirna gadaan kan wal qabatedha. Aadaan jireenya dhala namaan kan wal qabatee fi bu'aa guddina hawaasaati. Kanaaf maddi qaroominaa fi guddina aadaa hawaasaa keessaa madda kan jedhameef. Uummanni Oromoo uummata aadaa, duudhaa fi seenaa badhaadhee fi guddate qabudha. Aadaalee uummaticha waliin yeroo dheeraa turanii fi boonsaa ta'an sirna gadaa keessatti hammataman keessaa irreechi tokko. Roobni qonnaan bulaaf faayidaa guddaa qaba. Qotee akka facaafatuuf, facaafatees akka oomishatuuf. Akkuma roobni faayidaa guddaa qabu, yeroo tibba gannaa lagni guutee dambali'ee fira dhiyoo addaan kutaa waan argates fudhatee deema. Kan laga gamaa jiru, kan gamana jiruun yeroo birraa akka walitti deebi'u waliif hawwa. Birraan bari'ee ijji nagaa wal nu argu jedhee walitti dhaammata. Toltuus ta'ee hamtuun dhuftu qaamaan wal arguu waan hin dandeenye. Kanaaf ganni bacaqiidha. Akka dukkanaatti fudhatama. Uummanni keenya gaa irreessa laga kan bu'eef ibsaa gubee edda hoof kalee booda ifa baane bacaqii gannaa dukkana gannaa raaree gannaa baanee galaanni hir'atee wal argine booqaa birraa yaa waaqni of galchitee galatoon kan keeti jedhanii inni lagni guutee walitti dhufuu dhowu inni gamaa gamana jiru walitti bayee irreeffatee waaqayyoon kadhachuudhaaf. Ganni hundummachuma kun akka ammaa kana aadaadhuma isaati ganni dukkanaa. Abaabonni hodhodhoot qarruun hodhodhoot walitti nu haa deebisu walitti nu haa fidu nagaan nu haa baasu jireenya Oromoon akkanatti waaqeffatee waaqa kadhatee birraa walitti deebinaa jedhee addaan ga'a. Waqtii roobaa kana kaaganna waan ta'eef lageen hin guutaa, haroowwan hin guutaa, lageen akka amma bira jirru Awaashii kun hin guutaa hin faca'a. Lagni hin ceesisu, karaan hin oofu. Namni kamiyyuu qonnatti dacha'eet kara orgoo ofiitti deebi'ee hojii ofii hojjetatee booduu gannaa kana gaafa immoo qonna isaa fixatee ganni waqtii isaa ji'a sadanii fixatee darbu ganni bari'uu fi birraan bari'ee malkaan ceesisuu fi sirna irreechatti deemuu isaati agarsiisa. Ganni dukkana ta'uun isaa kana. Oromoon gaanfa Afrikaatti uummata guddaa sirna gadaa dabalatee falaasamoota jiruuf jireenya dhala namaa qajeelchan addunyaaf gumaachedha. Irreechi ammoo jaarmiyaa guddicha falaasama sirna gadaa jalatti hammatame yoo ta'u, sirna Oromoon uumaa isaa itti jabeeffatuu fi tokkummaa fi obbolummaa isaa itti jabeeffatu sirna guddaa Oromoon qabu keessaa tokko. Haa ta'u malee aadaan isaa kun akka laafu keessattuu irreechi Finfinnee akka laafu akka badu dhiibbaan guddaa irra gahaa tureera. Jaarraa 16 odaa nameet ilmaan Maccaaf Tuulamaatu calqaba isaa calqabe. Achii ka'anii gaafa deemanii jedhan ginna ciisu. Achi holqa sana bakka simbirri wanyoo bakka waraabessi yuufne achi baanii ibsaan bahu.
torban sanatti immoo laga bu'eet malkaa qaba malkaatti irreeffata. Naannoo Bishooftuu kana hora 6 amma 7 jirti. Kanuma keessa immoo horti 6 horti Tuulamaa hora 6 jedhu hora Hulluuqaa jedhama. Hora Hulluuqaa kan jedhamu kuni Hawaash keessa ilmoo Cuqqaalatii gadi hangaftittiidha siin. Isiin sun bakka tokkoon bishaan ho'aa baafti bakka tokkoon bishaan qorraa baafti horiin achitti hora sana irraa bani horii hora ta'u. Itti aansee hora Jijjigaa jedhama. Horti Jijjigaa Sooddoo fi warra Jaarsaa jidduu jirti. Isiinis Hawaashuma keessa jirti. Hora guddaan horti Tuulamaa keessaa beekamu Bishooftuu keessa hora 3 jira. Hora Harsadi jedhama. Hora Hadhoo jedhama. Hora Kiilolaa jedhama. Kana horti Finfinnee bakka ilmaan Oromoo itti wal geessu. Horti suni dur achitti sin arraabsifata. Fardoo achitti obaasu. Achitti dhiquu turan. Egaa hoggaan kiyya Gadaa Roobaleeti. Gadaan Roobalee kan ture maali kana kan hoggaa 150 jedhu malee isaan dura kan Gadaan seerri badee nu Gadaa keenya hin ganne bakka sanii buqqaanee Gadaa sin ganne seenaa keenyas hin irreeffannaa malkaatti sin irreeffannaa malkaan masqalli ogee malkaa jirutti buuna har'agaa waa'inni Rabbi haa galatoom bakka tokkotti irreeffachuudha bakka tokkotti waaqa argachuudha bakka tokkotti dachee bakka tokkotti ilmaan argachuudha kanaan nu ga'e Rabbi haa galatoomu. Egaa horri Finfinnee qe'ee Oromtichaati. Qe'ee calqaba Oromtichaa handhuurri Oromtichaa itti awwaalame irreeffachaatu magaa hamma dhaloota isaatii hamma gizee sirni dhufee irraa nu buqqisuutti uummanni keenya Oromtichi hangafa irreechaa Finfinnuma qaba. Isumarratti irreeffachaa ture. Isaa fi Arsadi kanatti irreeffata. Irratti irreeffachaatuma jiru kara magaalatti jijjiiramte. Kara magaalatti jijjiiramnaan immoo Oromtichi kun horiin isaatis horri sin jira dallaa masaraa mootummaa diigaa. Qe'eenis immoo kan magaalli tuni magaala Itoophiyaati. Qe'ee Oromtichaati miti jedhanii irraa nu buqqisan. Faayisaa Walde Amaanu'el jedhamu namni irraa barre isaanillee manni isaanii naannoo Ingiliziin baasii amma jedhamu kana warruma asitti irreeffataa turedha. Waggaa 92tti du'anii gara waggaa 10 ta'a laata erga du'anii. Isaan sirrumatti malkaa eenyu ilma eenyu akka ta'e walii beeku akka isaan jedhanitti asi bakka amma Istifaanos dhaabate kana dhaabataniiti hulluuqu gaafa masqalaa achi gaafa irreechaa immoo achi bultii 3 booddeedha. Dirqama sanbata ta'uu hin qabu yeroo sana. Ayyaantutu hima guyyaasaa achi galagalanii achi hulluuqoo kormaa irratti waaqa kadhatanii achi as deebi'anii bakka amma Filuhaa jedhamu Filuhaa hoteelli irratti ijaarame sana yookaan immoo bakka amma masaraa Haile Sillaasee yeroo sana sun hundi hin jiru bajjiidha. Achirratti achi Istifaanos sanarraa hulluuqoo kormaa irraa maaree hojjechaa dhufeet achirratti irreeffata. Achirratti irreeffatee as dhufee farda garmaama kun dirreedha. Lafti kun bajjii ta'ee akka lakkoofsa kanaatti 1961-62 asirra kubbaa taphataa turre waa takka iyyuu hin jiru. Karaa qal'ootu karaa bolee dhaltoota asiin gadi darba malee kun hunduu lafa caffeedha. Yeroo caf jedhu kubbaarra taphannaa Tuulamni yeroo sana asirra farda garmaamaa loonsaa fidee asirratti bobbaaseetu hora Finfinnee. Achuma horri sun fila haala asitti xinnoo ishee iddoo amma baankiin irratti ijaare. Naannoo sana hora jira. Achitti hora obaasa. Filuhaan amma bishaan isaa otoo dhandhamtee hora jedha. Horiin hora sana jaallata. Bishaanicha achi obaafateetu farda isaa obaafateetu farda isaa dhiqeetu loon isaa asirratti gadhiiseetu kanarra garmaama Tuulamni yeroo sana akka kanatti irreeffata. Hundi guutuun Oromoo asin dhufu yeroo sana Tuulamatti irreeffata akka kanatti. Dur bara 1914 keessa 1915 odoo waraanni dhiibee Oromoo madda walaabuutti hin godaansisin bakka amma Filuhaa hotel jedhamu sana galma Abbaa Muudaa Gimbii jedhama. Galma Abbaa Muudaa Oromoo kan walii gadaa achi ture jedhama.
achi waraanni itti hammaannaan odaa nameetti darbe qaalluun achi itti hammaannaan madda walaabuu dhaqe malee duratti kan Oromoon maraa ture amma bara eeggatee Oromoo maritti deebi'aa jira jechaan jira. Wiirtuu siyaasa sirna gadaa ta'ee akka tajaajilu odaan nabee hoggaa 225 akka hayyoonni dubbatanitti akka beeytonni dubbatanitti wiirtuu siyaasa sirna gadaa ta'ee warra ta'e hoggaa 225 odaan nabee wiirtuu siyaasa sirna gadaa ta'ee tajaajile jechuudha. Kanumaa wal qabatee immoo wiirtuun siyaasa sirna gadaa achi hoggattoo taatu araddaan muudaa ardi araddaan muudaa abbaan muudaa dhiyeessa hoggattoo jette hora Finfinnee mataa gubbarra kan jiru bakkee amma giyoon jedhan diigani gaara san gaara diigamuun malle jedhe tulluu guddatatu jira tulluun ibbaa muudaa hin dhabame tulluun sun amma waan babal'ina Finfinneetiin wal qabatee balleessuu duudhaa fi safuu Oromootiin wal qabatee aadaa fi safuu Oromootiin wal qabatee tulluun sun achitti immoo gaafa waan muuda kana muudatee waarratee gara Dololoo Biddeenaa gadi imalee Oromoonni bakka mara wal argee Finfinneeti irratti hora Finfinneeti irratti wal argee irreeffatee Oromoon marti kan Booranaatiif kan Bareetu achitti wal ga'ee waarratee irreeffatee tulluu abbaa muudaa sanitti eebbifamee waarratee hora sadiitiif Dololoo Biddeenatitti eebbifatee waarratee garam gadi dhufa hoggattoo jette gara naannawa isaatitti dacha'a jechuudha. Taphni masqalli oggaa achitti farda garmaaman dhaqqabe achittoo taphatamu farda garmaama dhaqqabe irreecha hin dhaqqabne hora Finfinnee kan buqqisanii Wallo Safarii kan jedhanitti baambaadhaan gadi fiden dhaqqabe bara 1953 horri Finfinnee kan horiirraa buqqa'ee oggaa yermangadiin ijaaramu jechaadha boolee gizee sanarraa buqqa'ee isa dhaqqabe horii obaase horas asiin buqqaasnu fardi keenyas garmaamnis masqal addabaabaayii kan jedhan kun garmaama fardaati gamanni dabbaso jedhama karri immoo amma isaani mashaalakaa jedhamuun hulluuqa kormaa jedhama farda achirratti garmaamuu jedhu nutti himu garmaama keenyarraa isin kaanu irreecha keenyarraa isin kaanu jedhaniiti jeequmsa kaaseedha galaantichi gullaltichi eekkichi baalabbaatonni kun wal ga'anii akkamitti kaana jennaan malkaan kun kan eenyuti hangalaantichaati galaan gaa kun magaalatti jijjiirama malkaa sii kenne jedhee waggaa 150 malkaa ushoo kan jedhan kenne garmaama fardaatis kenneef galaantichaayii malkaa sunis inuma irratti irreeffatama ergasii garmaamni fardaatis inuma irratti garmaamama. Sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo hantuun ollaa sii ta'ee yoo qurruun daboo sii ba'ee jedheetu qajeele kaan hin fannisan kaan mana wajjin gubani kaan inni sodaate inni goota hin dhume. Guraaraa lataa bakka amma kafitanyaa firri beet jedhamu kana naannoo sana turan guraaraa lataa abbaa gadaa bara sanaa ture naannoo sanatti hin fannisani ilma isaa lataa gadaa nama 20 wajjiniin bakka amma masaraa mootummaa isa guddaa sana achitti nama 9 wajjiniin awwaalan kana Faayisaa Waldamaanu'eeltu natti hime hammi taate kaan kun mogoritti galee kaan gara dubaritti ol baqatee gullalleen ekkaan galaan hin buqqa'ee garri caalu garuu Baaleetti gale Arsiitti gale. Uummanni Oromoo ifatti gamtaadhaan bahee akka hin irreeffatamne dhorkametti illee faajjii eenyummaa isaa kana harka lafa jalaatiinis ta'u irreeffachuun dhiisne. Saba tokko immoo waan inni hojjetu san sabni tokko jila inni godhatu san waan inni duudhaa fi safuu isaa itti dagaagsifatu san harkatti balleessuuf immoo mootonni darban baay'ee carraaqee ture. Sabni Oromoo immoo kanaan jilbeeffanne gaafa tulluun abbaa muudaa harkatti qabamtu gaafa tulluun abbaa muudaa harkatti qabamtu gaafa tulluun abbaa muudaa iddoodhaa dhabamtu gaafa horti Finfinnee iddoodhaa dhabamtu Oromoon maal ta'e gadi siqe jalaa gadi siqe gaafa Oromoonni hedduu Finfinnee gadi lakkisanii bittaa gabrummaa didanii gaafa Finfinnee gadi lakkisaa deeman caafitti ba'e jechaadha. Gaafas gadi siqee eessa argate naannoo Oromoonni jiran naannoo duudhaa fi safuun Oromoo kalee jiran ka akka Hora Arsadii ka akka Odaa Nabee ka akka Hora Kiilolee ka akka Caffee Tumaa ka akka Tulluu Furii kana argate jechaadha Oromoon kana argate jechaadha.
bu'urri silaa wiirtuu siyaasa sirna gadaa Finfinnee ture. Sababii huccuucaan guddaan irra ga'een achirraa gadi siqe jechaadha. Achirraa gadi siqee warrateet amma Horaar Sadiitii fi Tulluu Furii kana dabalatee warratee naannoo kanatti gadi siqe. Siqiitiin Oromoo kuni diinni biraa hafuu hin dandeenye. Diinni biraa hafuu hin dandeenye. Duudhaa isaa kan eenyummaa isaa kan harkatti laaffisuuf harkatti cabsuuf wanta baay'ee irratti hojjete. Wanta baay'ee irratti hojjete. Kun immoo maal ta'aa dhufee sirna gadaa harkatti laaffisuu, sirna gadaa harkatti busheessuu, waan Oromoon itti bulee bulfatu san miidhagina Oromoon qabu san amantaanis haa ta'u, yaada garagaraatiinis haa ta'u, harkatti laaffise Oromoo. Siyaasanis diinagdeenis Oromoo harkatti cabse jechaadha sirna isaa kan. Oromoo waan hundaa harkatti galee warratee sirna gadaa harkatti galuu dide. Sirna gadaa harkatti galuu dide. Kanaaf kan namoonni hedduu wareegaman Tuulamni amma naannoo Tulluu Furiititti mana tokko keessatti namni 90 kan gubate jilarratti harka muraa fi harma muraa aanolee calii calanqoo gadaadhaa jedheeti uummanni Oromoo kan kana ta'e jechuudha. Gadaan waan naannoo kana jiru aadaa wal gargaarsaa aadaa Oromoo waliin jireenya hundaayyuu kan sirna gadaatiin wal qabateedha. Bulchiisni uummanni itti wal bulchus aadaa uummanni waliin jiraatus kan sirna gadaa caffeen tumteedha. Waan caffeen tumteen caffee waan tumte keessaa sirni gadaa na odaa godaanu odaa nabeetti seera qulqulleessaa yakka qulqulleessaa achi dabree caffee dongoraatti heera lallabaa achi dabree caffee tumaatti seera tumaa achi dabree caffee andoodee tumaatti seera labsa. Kun sadeenuu iddoo isaa qaba waan ta'eef seera labsame san biyya biyyattiin galee hojiirra kan oolchuu gadaa aangoo fudhatudha. Egaa uummanni kan irree godaanuu dadhabe kan sirna gadaatii fi manatti hafee mana oole ittiin galan jechaadha warri godaane kun. Egaa kan godaanuu dhiira qofaa motii dubartiin illee warra gadaa ta'e wajjiniin godaante caffeetumaa hamma dhumaatitti walumaan godaananii baay'ee dadhabbii guddoo qabaa. Egaa akkasitti bara dheeraa Oromoon oduu addaan hin kutin sirni gadaa baay'ee addaan ciccite naannoo biraatti Tuulama giddu galeessaa kun oduu addaan hin citin jira. Addaan hin citin jira jechuun keenya maal caasan isaa akkuma jiru hin jira. Itti makaa ka calqabaa itti makoo jenna. Itti aansee dabballeedha. Itti aansee foolleedha. Itti aansee qondaala. Itti aansee dooriidha. Itti aansee gadaatti caa. Kuni akkuma jirutti jira waan ta'eef bakka kuni jirutti sirna gadaa lafa qabataadha jechaadha. Hin jira jechaadha. Sanii olitti hayyuu qabaa, caffetaayicha qabaa, saglii qabaa. Saglii jechuun sadeen Tuulamarraa sadi filatameeti. Daachi sadii, bacho sadii, jiille sadii. Warri kun fiixee gadaa hojii raawwachiiftuu gadaati. Kana waan ta'eef jiilles yoo jiille ittiin gale, bachos yoo bacho ittiin gale, daachi isa Tuulama giddu galaa kanatti noo galee seera san warra gadaa fudhateettu hojiirra oolche jechaadha. Kan gadoomes kan fuuldura gadaatti deemus kan jalaa foollee ta'us seera gadaan tumte sanii fayyadamee aadaa isaa gaggeessa jechaadha. Maal ta'e Oromoon hammeenyi diinaa yoo itti hammaatus sirnicha kana gadi lakkifne sirnicha kana gadi lakkifne cinatti galfatee waarratee cinatti qabatee waarratee uduu addaan hin citin darbii dabarsiin har'aan ga'e jechaadha. Har'aan ga'e jechaadha. Kana ammoo gaafa Oromoonni carraa argateen hamma humnaatiin wal ga'u keessattuu wiirtuu siyaasa sirna gadaa odaa nabeetirraa garamitti dhufe gara Horaar Sadiititti dhufe maal jechuudha Horsadiin kun naannamni Bishooftuu kun wiirtuu siyaasa sirna gadaa Oromoon kallattii afranii asitti humna isaa cibsate asitti haga humnaatiin eenyummaa isaa asitti haga humnaatiin miidhagina isaa agarsiisaa ture Oromoon Horaar Sadiitan horti tun hora galaan keessatti ada'a sadeeni hora kana irratti Oromoonni marti wal argee humna isaa cimsate siyaasa isaa cimsate kan Boorana jiru kan Bareentuu jiru haga humnaatiin oduu addaan hin citin nama hammaatiinis oduu irreeffatu dhokateetis oduu irreeffatu dhokateetis oduu sirna gadaasaa san geggeeffatu darbii dabarsiin oduu ilmatti kennu waggaa 8 sirna gadaasaa dabarsaa sirna gadaasaa cimsaa oduu duudhaa fi bu'uura isaa gadi dhiisin asiin eege jechaadha. Horaawwan Waaqayyoo jahaa jedha.
tuulamni. Horaawwan Waaqayyoo jahan jiran keessaa tokko hora Arsadiiti. Kabiraa hora Finfinneeti. Hora Finfinnee kana akka lagatamu taasifame. Waggaa 150 booda deebi'ee kabajamuun isaa faayidaan isaa maali? Tokko Finfinneen duraan keessaa dhiibamtee baate suni Finfinneen kanuma keenya keessatti gaggeeffachuu dandeessa. Kan keenya yommuu jedhu by the way Oromoon waa kan keenya gaafa jedhu warra biraa keessaa baasee miti kan keenya kan jedhu waliin kan keenya. Dhuma jaarraa 19ffaa 1880 70 immoo naannoo Finfinnee kana normally haaluma gaariidhaan irreeffachaa akka turee fi booda immoo naannoo kanarraa dhiibamuu isaatiin hora kan akka dhabe naannoo kanarraas akka fagaate isa kana qofaas miti duukaas bu'anii immoo hora Arsadiirraas lageen adda addaarraas immoo Oromoo akka irraa fageessan waanuma Oromoon ittiin waaqa isaa galateeffatu kana waaqa isaa kadhatu kanallee seera itti baasanii akka dhorkaa turan akkasittiin egaa yeroo waggaa 150 sana keessa eenyummaan Oromoo kun irreecha qofaa miti wal qabateedhuma caccabaa xiqqaachaa dhibamaa deeme egaa immoo bara 1984-85 as immoo xiqqaadhaan namni muraasni ayyaana kana ayyaaneffachuu malkaa bu'ee irreeffachuu hora dhaqee irreeffachuu jalqabe jechuudha. Egaa namoonni baay'een maal jedhu warri seenaa isaa bara 1884 jalqabanii beekanii nama ja'an jalqabeedhaan seerumaanii nama ja'an jalqabee har'a aga miliyoona 6 aga miliyoona 10tti 8tti kan ga'e kun kan inni deebi'ee latee bakka isaatti deebi'ee jijjiirama mootummaa bara 1983 booda jechuudha. Egaa seenaa isaa kan agarru isa booda immoo yeroo yeroodhaan dabalaa yeroo yeroodhaan fooyya'aa akka dhufeedha kan agarru. Amma immoo jijjiirama guddaadhaan wareegomni guddaan kaffalamee ijoolleen teenya irratti dhumtee bakka handhuura teenya hanga namaatitti bara 2011 irratti deebine jechuudha. Kanaaf amma uummata Oromoo gammachuu guddaarra jira uummanni Oromoo. Duudhaalee sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e irreechi uummanni Oromoo waaqa kadhachuu fi galata isaa galchuuf jecha tulluu fi malkaatti ba'uun kan irreeffatudha. Arfaasaa tulluutti ba'uun roobaaf nagaa kadhata. Irraa immoo malkaa bu'uun galata galcha. Tumamaaf tumaan kun seera gadaatiin yoo tumamu namni malkaa fudhatu seera gadaatiin nama cubbuun hojjenne nama maqa hin qabne balballi isaa qulqulluu nama qulqulluu ta'e nama jaarsa biyyaa ta'e nama namaa tolu nama beela'e beela baasu nama dheebote dheebuu baasu namni akkanaa malkaan hin kennamaaf. Irreechi inni ganamaa inni Oromoon beeku inni Oromtichi beeku keelloo habaaboo qabatee saardoo qabatee coqorsa qabatee uleesaa sororoo qabatee ulee bokkuu ulee abbaa gadaa qabatee dubartiin shurrubbaa ishii dhaattee ulee siiqqee qabattee okolee qabattee gaadii qabattee caaccuu qabattee laga buutee faaruudhaan laga buutee irreeffattee hoofkaltee eebbaa marabbaadhaan wal eebbifti. Dukkanni gannaa darbee dacheen magariisaa fi ililliin yoo uffatu uummanni Oromoo uffannaa aadaa isaatiin miidhagee irreecha malkaa irratti gamtaadhaan walitti qabama. Yeroo irreeffannaaf deemus abbaa gadaatiin durfama. Irreessi iddoo lamatti iddoon lamaani irreessi masqalaa malkaa irratti irreessi arfaasaa tulluu irratti kan masqalaa kun abaaboon dhodhoote malkaan ceesiste firri alaalatti hafe walitti dhufe kan fuudhu amma laallata kan heerumtu amma laallata maatii sana beeksifachuudhaaf illee jaarsa yeroo ammaa kana ergata kan yaabbatullee farda an ittiin fuudhu amma bitata. Kanaaf masqala kana bifa kanaan agarsiisu. Loon illee kan ala bahee miidhamees dhufe han hojiirra turee miidhamees lafti keenyallee bishaanin jigee ciisa waan ta'eef birraa kana itti nuu qilleessaa loon illee nyaata isaanii amma argatu
yeroo gannaa naannootti lafa tulluuwwan jiru irratti iddoo firri jirutti hiriyaan jirutti walirraa godaansisanii amma deeffatu. Bakki bishaan lagaa malkaan bakka qulqulluudha. Kan waaqni filateedha. Jiidha qabdi, eebba qabdi, loon itti dhugee bayyanata, namni itti dhugee bayyanata. Waa hundaanuu bakka milkiitii. Kanaaf Oromoon laallatu malee lafa ka'ee lafa aadaan godhatu. Malkaan iddoo aadaati, iddoo duudhaati, iddoo araaraati, iddoo seeraa, iddoo seenaati. Laga ta'eedhumaa akkanumatti dhaqanii hin irreeffatan. Malkaan kan firaa fi fira itti ceesistu. Arfaasaa immoo birraan edda ba'e bona kana yoo roobni roobuu baate lagni hoo bishaan dhaabbate loon waan dhugun qabu, namni waan dhugun qabu waan ta'eef, loon malee immoo hin jiraannu waan ta'eef, loonii jechas bonaa jechas tulluu irratti immoo yaa Waaqa tulluu kana uumte rooba aadaa, rooba duudhaa, rooba safuu kan lafa jiisu, kan marga magarsu, kan malkaanuu jiisu, kan sa'a jiisu, kan nama jiisu nu roobi waan rooba keechaa nu baasi jedhaniit immoo tulluu irratti arfaasaa kanaaf kan irreecha ba'anii. Tulluunis amma namni calqabaa tulluu irratti uumamee jira. Oromoon oo dhugeeffatu. Bakka tulluun sun bakka waaqni raajii itti hojjete bakka dhugaati, bakka qulqulluudha jedhee amanau. Ayyaanni irreechaa yeroo dhufu uummanni Oromoo haaloo wal dhabdee qabu dhiisuun jaalalaan walitti qabamuun ayyaanicha jaalalaan waliin kan kabajatudha. Irreechi ammoo Oromoof sirna uumaa isaa itti galateeffatudha. Dhagnee irreecha san itti irreeffannaa abbaa gadaa haadha siiqqee wajjiniin dhagnee itti irreeffannaa gaafa irreeffanne galata guddaa fudhannee galla. Sisaayin nu wajjin galti, gammachuun nu wajjin galti, maatiin keenyarree nurraa barate boru kan itti taruu kan itti dabru ta'a. Sirna gadaa keessatti akkuma abbaa gadaa haadholiin siinqees gahee guddaa qabu. Yeroo irreechaas ayyaanni otoo hin gahiin dursanii qophaa'u. Guyyaa irreechaas siinqee isaanii qabachuun ililchaa sirnicha miidhagsu. Mareeyoo jechuun waggaa nagaan naanna'ee akka dhufu hawwu. Qophiin keenya akka haadholii siinqee masqala irraa jammara. Dhangaa hojjechuun, araara buusuun, kan wal lole walitti araarsuu, irreechi bitimaadhaa ka'a. Irreechi keenya aduu masqalaatii jammareet haati siinqee galgala hoo ibsaa ibsatti ganama cilee masqalaati irratti gaadiif okolee qabattee aannan qabattee dhalee qabattee adbaaritti gadi baatee ollaa ofii yaammattee isheeta ofii waadditee mee irreechatti deemna, irreecha asii ka'a, eenyutu walii nagaa, eenyutu garaa walii fayyaadha jettee sa'aa nama ofii gaafattee araara ofii buustee cilee masqalaa san bacaqii gannaa nu baaste ifa masqalaatiin nu geeche kan egereetiin nu ga'e jettee cilee san irratti dhibaafattee waan qabatte achitti wanni jiru daabboonis marqaanilleen qinceenilleen akka qabeenya ofii mana manaa ba'ee achirratti nyaatame cilee san irratti irreeffate ol deebinee isaan boodatti gaa har'a hamma har'a ga'utti araarume jechaadha. Wayyaa aadaa uffakkaannee Oromoo taanee faaya keenya faaya aadaa callee jechuun calleen ulfoodha. Oromoo biratti calleen bakka guddaa qabdi ulfoodha. Kana faaya kanaan kun immoo kafanni kun amma kan abbaa gadaati. Kafana uffata abbaa gadaa kanaan faayamne haadha siinqeettis warra abbootii gadaattis Oromoon hundu akkuma kana uftaane faayamne faaya keenyan uffata keenyan faayamne wal fakkaanne duudhaa Oromooti, eenyummaa Oromooti. Waan kana ta'eefu warri hawwatii siinqee abbootii gadaa qofa odoo hin ta'in
Oromoo mara laallata. Irreechi mallattoo jaalalaa, dhiifamaa fi tokkummaa waan ta'eef duudhaan kun Oromoo bira darbee sabaa fi sablammoota biyyattii akkasumas qabeenya addunyaa ta'aa dhufeera. Faayidaan isaa inni jalqabaa hawaasummaa isaatti ni ijaara. Hawaasummaa gaafa jennu waan baay'ee jala jira. Hawaasummaa kana jala siyaasatu jira. Akkaataa ittiin namni tokko wal argee yaada kaasee yaada mari'atee maal gochuu akka qabu maal gochuu akka hin qabne illee lafan itti mari'atu waltajjii akkasii ta'a jechuudha. Waltajjii Oromoon irratti wal argee yaada wal jijjiiree hawaasummaa isaa, eenyummaa isaa, abbaa biyyummaa isaa, sabboonummaa isaatti agarsiisudha jechuudha. Hundumaa ol immoo irreechi kun gaafa dhufu namni golee arfan keessaa kallattii arfanuun yeroo dhufu namni kun aadaa godinaa yookaas naannoo isaatii qabatee dhufa. Kun immoo guddina Oromoo addunyaatti mul'isa inni tokkichi kana. Oromoon kun kami ka jedhu har'a irreecha caalaa kan diffaa hin godhu jechuudha. Maaliif bareedinatu achirratti argama. Faayaa Oromoon qabu achirratti argama. Miidhagina Oromoon qabu achirratti argama. Duudhaa Oromoon qabu achirratti argama jechuudha. Sirnoota Oromoon ittiin bulu jaarmiyaalee Oromootu achirratti calaqqisa jechuudha. Irreechi immoo jaarmiyaa gadaa keessaa tokko waan ta'eef jaarmiyaan sun lafin itti ol ka'ee mul'atu irreecha irratti jechuudha. Kanaaf faayidaan inni guddaan hawaasummaa inni qabu sana. Hawaasummaa kana keessa siyaasis jira. Hawaasummaa gaafa jennu Oromoon integriitii isaa yookaas immoo tokkummaa isaa kana, jabina isaa, solidaariitii jennu kana kan inni itti agarsiisu walii isaattis uummata ollaa isaa jiruttis kan inni ittiin agarsiisu irreecha kana ta'ee argameera jechuudha yeroo dhiyoo asitti. So gama hawaasummaatiin gama dinagdeetiin gaafa kaasnu immoo namni dhuunfaa yoo fudhannee ilaalle namni huccuu aadaa oomishu tokko huccuu aadaa sana gaafa oomishu galii argata. Namni hoteela qabu galii argata. Namni tiraanspoortiidhaan nama deddeebisu kun galii argata. So multi dimensional jechuudha ga'een inni qabu dinagdee guddisuu keessatti, dinagdee biyyaa, dinagdee naannoo, dinagdee nama dhuunfaa guddisuu keessatti kun faayidaa isarraa argamudha. Har'a yommuu laalte irreechi sadarkaa Oromoorra darbee sadarkaa biyyarra darbee akka addunyaatitti faayidaa isaa kanaa wal qabsiisuu dandeenya bara. Uffata aadaa hojjetteetoo uffata aadaa gurguruun dinagdeedha bara, faayidaa guddaadha. Eenyummaa keedha argisiisa bara. Kuni eenyummaadha. Eenyummaan uummanni kuni qabu kun immoo biyya kana keessatti iddoo inni qabu argisiisa. Eenyummaa isaa calaqqisiisurra turizimii yookiin turistoota hawwata. Amma meeqatu biyya alaadhaa dhufa? Akkuma hundi keenya quba qabnu bara darbee keenyarraa dhufanii hirmaatan bara. Keenyarraa. Duraan sadarkaa biyya keessatti hamman beekutti saboota hedduutu hirmaataa ture. Tokko kaasuudhaaf yeroodhuma rakkoo dabalatee jalqaba Sidaama ture. Saba Sidaamaa ture. Geediyoon hin dhufee, Koonsoon hin dhufee, Gammoon hin dhufee, Kambaatan hin dhufee, Haadiyaan hin dhufee, Alaaban hin dhufee, Burjiin hin dhufee, Walaayittaan hin dhufee. Warreen kun dhufaniitoo hirmaachuun isaanii faayidaa guddaadha Oromoodhaaf. Irreechi kana jedhameetoo isa maqaan xuraa'aa ture sana warri kun asii achi deebi'ee bar maalummaa irreechatti saba isaa qabsiisa. Kan addunyaa yaafu asumatti biyyuma keessatti saboota biraa yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Kanaaf akka sabaatitti eenyummaa isa sirrii ittiin argisiifachuudhaaf diinagdee isaa irratti hojjechuudhaaf yoo itti beenne bar bunni dhaabdee guyyaa sana gurgurtu diinagdeedha yoo beette. Kan kafana aadaa maal nyaata aadaa dhiisi. Bishooftuun dur balbala cufata guyyaa sana.
Finfinneenis bara duraa balbala cufate. Bara lammataa maal godhe? Baneet simateet alaabaa hidheet dunkaana kana dhaabeet sirba baneet daldalate. Maa inni kun faayidaa isaadha. Faayidaa isaa arge. Kanaaf ummatichaafis faayidaa. Akka biyyaatitti yommuu addunyaatti biyyarra darbee kaleessa natti fakkaata. Xaanaa River County yookiin bulchiinsa Xaanaa River County Keeniyaa keessatti Oromoonni Ormaa, Oromoonni Wardaay, Oromoonni Munyoo, Oromoonni Waataa warra Keeniyaa duukaa bahanii kabajatan. Argiteetta? Kana eenyutu gabaase? African Nation Media jedhama, social media tu gabaase. Kun waan guddaadha ummatichaafi. Kanaaf ka biyya keessas akka kanatti saboonni yoo waliin kabajnee jenne eenyummaa calaqqisiisurra darbee diinagdee keessatti gahee guddaa bahuu danda'a. Uummanni naannoo Finfinnee kanas jiran haalota baay'eedhaan keessummoonni dhufaniif wantoota garaagaraa qopheessuudhaan bishaanirraa kaasee hanga nyaata waan dhugamurraa kaasee hanga waan nyaatamuutti waan qopheessaniif kara biizinasiitti jijjiiranii inni gurguratu jechuudha. Kanaafuu biizinasii isaaniitti irra inni cimsaaf. Irreechi kun dhuguma aadaadha. Aadaa kana immoo gara biizinasiitti jijjiiramuu ni danda'ama jechuudha. Gara biizinasiitti indoom kana caala hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif namoonni dhufan kuni namoota miliyoona lakkaawwamanidha yookaan namoota lakkoofsa bicuu miti kan namoonni naannoo kanatti dhufan jechuudha. Namoonni dhufan kun immoo atiiliistii wantoota xiqqaadha aga guddaatti barbaadan jechuudha. Wantoota xiqqaa gaafa jennu bishaanii aga nyaataanii barbaadan jechuudha. Isa kana immoo itti yaadnee gara biizinasiitti yoo jijjiirre namoota tokkoon asitti hirmaatu kun gaafa dhoobatu yookaan gaafa beela'u wanta dhiyeessine uffata qaqqabu uffata waan hojjechuudha gara biizinasiitti jijjiirreennaan irreechi kun namoota baay'eedhaaf irree carraa hojii banuu ni danda'a jechuudha. Akka carraan ta'een bara kana kan hirmaataa jirru bara kana immoo atiiliis namoonni dhufan suni gara faayinaansii guddaatti ni jijjiirama jechuudha. Kanaa ol irratti hojjennee ni qarshii guddaatti jijjiiramu. Irreechi Oromoota gidduutti Oromoo bal'aa Oromoota miliyoona hedduutti lakkaawwan naannoo miliyoona 60 ta'an keessa odduu isaaniitu irreeffataa deemaa jechuudha. Irreessa kana gaafa deemu immoo uffata aadaa isaatiin faayamee deemutu irraa tola waan ta'eef irreechi akka jirutti bakka jirutti biizinasiin waa'ee uffata aadaadhaa sirriitti jira jechuudha. Maaliif fedhiin uffata aadaa sana uffannee iddoo sana deemnee tokkummaa keenyatti calaqqisiisnu baay'achaa jira waan ta'eef biizinasiis immoo sadarkuma saniin guddachaa deemaa jechuudha. Kanaaf biizinasii fi irreechi yeroo ammaa kanatti kan dur caala baay'ee walitti hidhata qabu. Biizinasii hedduunis immoo irratti hojjetamaa jira. Akkuma ilaaltan kana mootummaanis immoo xiyyeeffannaa bal'aa biizinasii irreecha walitti hidhuu kana irratti hojjechaa jira. Akkuma argitan gurmoomneeti warri uffata aadaa asitti hojjennu kuni isa kana immoo tokkummaa irreessi biizinasii qabu mootummaan illee xiyyeeffannoo kan irratti hojjechaa jiruu fi dargaggoonni illee fedhii horachaa kan jiran ta'udha. Biizinasii naannoo uffata aadaa bakka itti aadaa ofii calaqqisiifamu. Biizinasii qofa osoo hin taane aadaa keetis keessatti calaqqisiista waan ta'eef irreessa biizinasiin baay'ee waan wajjin deemuu danda'an baay'ee waan mootummaanis dargaggoonis abbootiin gadaallee irratti hojjechaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Ikonomikaalii baay'ee fayyadamoo ta'an kun tasumallee ayyaanni akkas carra qabeessa fi irratti hojjennee jennaan irreensi akka madda uummata kanarree dargaggeessa fi carraa hojiirree baay'ee uumuu danda'a jechuudha. Lammaffaa aadaa keenya illee ibsaa jechuudha. Keechummaa gaaf tokko dhufee namarraa galu san simatanii balbala ofii banatanii mana nyaatatirree mana algaatirree kaaffirree reestooraantirree banatee isaafirree galii guddaadha. Mootummaafirree galii guddaadha. Uummata miiliyonotaan lakkaa'amutu gara bulchiinsa magaalaa keenyaa dhufaa jira jechuudha. Inni miiliyonotaan gara magaalaa keenyaa dhufu kun iddoo ciisichaatti maallaqa jira. Waan dhugamu irratti maallaqa jira. Waan nyaatamu irratti maallaqa jira. Akkasumas uffata aadaa magaalaa keenya keessatti immoo uffanni aadaa garaagaraa waan jiruuf uffata aadaa kanarraa immoo diinagdee jira. Kanaafuu diinagdee guddaa maddisiisa. Irreechi keenya nuuf akka bishooftuu qofa osoo hin ta'in irreechi Oromoodhaaf miidhaginas eenyummaadhaas fi diinagdeedhas. Waggaatti yeroo tokko iddoo kanatti irreeffachuu qofti diinagdee ta'uu hin danda'u. Horri kun hora jiran keessaa hora guddaadha. Hora aadaati. Hora eenyummaati. Calanqee diinagdee keenyatti yoo jennu naannoo hora kanatti diinagdeewwan maddisiisuu qabnu hundasaa
akka inni maddisiisuu qabnuu fi dargaggoonni asirratti gahee isaanii akka ba'an irratti hojjechaa jirra. Carraa oomisha uffata aadaa, faaya aadaa, nyaata aadaa, dhugaatii aadaa, wantoota aadaa magaalaa aadaa waan ta'eef mul'isuu danda'an hunda isaa irratti akka hirmaatu hubannoowwan garaagaraa kennaa turree jirra. Caalmaatti garuu ammaan tana wanni hojii keessa jiru himaxawwan garaagaraa goda hambaa qabna. Magaalaa Bishooftuu keessa yoo sochoote kallattii kamiiniyyuu nama uffata aadaa uffate yoo xiqqaate yeroo tokkoon argite jechaadha. Kanaaf magaalaan Bishooftuu baay'ee hawwattuu bareedduu akka taatu gaheen dargaggeessaa olaanaatu keessa jira waan ta'eef sanuma ciccimsinee itti fufuudhaaf kaayyoo qabna. Aadaa duudhaa qabeenya uummata Oromoo bira darbee kan addunyaa ta'e kana tikfachuun caalaatti beeksisuun imaanaa dhaloota ammaati. Oromtichas kan ta'e, Sidaamtichas kan ta'e, Dabuubichas kan ta'e mallattoo adda addaa qabatanii ergaa ba'uun dhoowwadha. Sirna irreechaa kanarratti immoo yaada biraa dabarsuunis dhoowwadha. Ayyaanni kun kan uummata Oromooti. Keechawuu kan abbaa gadaati, kan haadha siiqqeeti, ijoollee abbaa gadaati. Irreecha kanarratti nageenyi guddaan ejjechuu argamuutu isarra jira. Wal simannee wal eeguun irra jira kan jedhu ergaa dabarse. Biyya nu simadhaa kallachi dhufu nagaan akka galu, caaccuun dhufu akka nagaan galu, qabeen duudaan dhufu akka nagaan galu, kallachi dhufu kun biyyaaf kadhata. Biyyaaf dhufa biyya nagayeeffata. Addaan hin qooddatu. Kallacha kan akka nagaan nu bahee galu simadhaa. Gadi bahaa simadhaa bishaaniin, midhaaniin. Akka haadha siinqeetitti qobbii hin qabna. Qobbii keechummaadha gaggeessinu hin qabna. Keechummaan kibbaa lixaa nutti dhufa. Isa hundaayyuu hin taqabballa. Isa saabannaa, isa eessisnaa kan bulu hin bulchinaa, kan dabru laannee fi dabarse. Gara irreechatti kan dabru jechuudha. Isa buulecha dhufe isa buuletti dhufe dura duumsaa irreecha adaraan jedhaan qeerroo qarreedhaan adaraa eebbaf dhufan eebbisuun karra nama magarsaa sanyii nama balleecha yoo abaaran yoo akkatti nama millatan sanyii dhabama karra dhaba. Kanaafuu uuman ganamaa samaayin garaa garbaa leemmoon garaa taliila wal qixxee nuwaa bulchaan nani garaa faanaa lafa nuwaa godhu inni kallachii dhufe nagaan nuwaa uful inni fardi dhufe nagaan nuwaa uful kan bobboo bobbaatti kan galu galatti gala nu haa miidhessu waa'in uumaa ganamaa nu bira haa dhaabbatu. Egaa nageenyi kan waaqab lafaa nageenyi kan tulluuti namni waaqa kadhata malee waaqa bu'eetoo namaan qotu namaa arama tulmatu walii qotee numatu walii arama nama walii nu haa godhu nama walii aramatee nama wala ulfeechu nama bitaa wallaalu nama mirga wallaalu nu haa godhu jiraadhaa guddadhaa isinis kan nu bira dhaabbattan rabbi isin bira haa dhaabbattu ijoollee ta'uu umurii keechan isin haa dheerechuu kan bobboo hanga lugala nu haa miidhagsu karalacha kana irreecha kana nama alamiin irreeffatu nu haa godhu jedha. Waaqa haajet isa kadhannaa kunoo gooftaa keenya inni nu haa dhaga'u irra nu haa aasu dhugaa nu haa godhu dhugaan teenya haa taatu akkana ni jedhe rabbi haajet.